Tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa irraa odeeffannoo amma nu qaqqabee qabna. Humni jeequmsaan beekamu Abuut humna namaa heddummina qabu fayyadamuudhaan magaalaa Qobboo karaa alaa qixa garaagaraatiin miidhaa irraan geessisaa jira. Karaa garaagaraatiin immoo humnooti muraasaa badii lo'anii galan galchuudhaan bifa nageenya ummatichaa balaa keessa buusuun magaalattii keessatti waraana taasisuudhaa fi haala isa dandeessisu uumaa jira. Dhumaatii uummatarra qaqqabuu danda'u kana olaanaa kan ta'e kana maqsuudhaaf jechas humna ittisaa magaalaa Qobboo humni ittisaa keenya magaalaa Qobboo gadi dhiisee gara boodatti deebi'ee qabiyyee loltummaa ittisuudhaa fi isa dandeessisu qabachuudhaaf dirqamee jira. Humni jeequmsaa Abuut aleellaa kana yoo dhaabuudhaa baate raayyaan ittisaa biyyaa keenya dirqama seena qabeessaa ta'e fudhachuudhaaf ni dirqama. Tajaajila kominikeeshinii mootummaa.